Abrahaamii fi Ermeellaa bagaa guyyaa kanadhaan singa'ee guyyaa qalabatii keessaniidhaan sinin jechuun jaaladhaa. Namni na gammachiisa ittiin jiraadha jedhe waan yaade tokkotti gaafa gammadu baay'ee nama gammachiisa waan ta'eef ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan sinii jechaa egaadhaayi ajaa'iba waan baay'ee isaa Abrahaam fa'i akkasuma Ermeellaan fa'i dabarsanii itti aansunan dubbadhaa garuu Ruutaa fi Daanii Meerii kinu akkuma argitan kana jechuudha. Adda qalabatiin taasifamee akkasumallee xumuramee booda gara dhumaarra dhufaniitoo jiru jechuudha. Asirratti jechuudha iniyyatu malee iwwatu waattu malee kana booda wantumti sin fiddan tokkollee hin jiru jechuudha. Daanii sin galchu, Meerii sin galchu. Jireenyi kun kan Abrahaamiif kan Ruutaa ture. Abrahaam immoo hiikeera jedhee dubbatee jira wanta ta'eefi adda irratti tarsaasa waraqata isaanii wanta ta'eef akkasumaaf asiifachi kaattawaa jabina kee of agarsiisuuf ta'a malee wanti sin fiddan tokkollee hin jiru jechuu barbaada. Kaleessa isinii dhiisiitii wajjin hin jiradhu jettanii jechuudha. Goottoottanii hin finne nama ishiin hin barbaanne nama ishiin hin jaalanne xoola gaasa sana kichuu mucaasa sana jechuudha. Inni iyyitu bakka viidiyoon itti aanu jechuudha hordoftoota iyya waca wala baarsa jechuudha. Yeroo Meerii fi Buziyyee wal lolan ta'a jechuudha. Ifama gaa'ii haa ta'u malee Abrahaam guyyaan kun anaaf guyyaa addaatii. Guyyaa hundi keessan iyyuu eegaa turtanii hawwii keessan kan turedha. Sapiraayisii qabda jenneeni Ermeellaadhaanii itti haasawaa turre itti dubbachaa turre haa ta'u iyyuu malee maal akka ta'e wanti ishiin beektu tokkollee hin jiru kan inni jedhu jechuudha. Namoonni kaameeraa dudduubadhaanii jiranillee jijjiru jechuudha. Baay'een isaanii achuma keessattuu ani kan shakkee jechuudha. Joo kana shakkeera kan engaddasii kaleessasii bakka jechuun akka nama waa funaanuu akkasittidha jechuudha. Yaanni isaa innis bilbiluufii danda'a jechuudha. Asirratti jechuudha Ruutaan akkanumaaf dhattee achi jechuudha akkanumaaf waan gatii hin baafne jechuudha. Ishii biratti wanti ta'aa jiru maatii ishii biraa wanti ta'aa jiru dasitaa simatanii simanneerraa nama qalbii qabu nama yaada qabu jedhanii jiru obboloonni ishii waan ta'eefi homaa tokko wanti sin fiddan hin jiru. Ana akka kiyyatti Ruutaan namti kun yoomuu tasgabbooftee teessi yoomuma bakka ragaa jettee jireenyuma ishii bakka akkin hojjiraadhe jireenyi koo kana fakkaata jettee jireenya ishii akka ishiin of agarsiistu jabina ishii isa duwwaa hawwee jira jechuudha. Hani karaa kiyyaa haa ta'u gaa'ii namoonni tokko yaada isaanii ibsatanii Abeelillee guyyaa kana arguu keetiidhaaf jedheeni obboleessi ishiillee jira jechuudha. Obboleessi Ermeellaa jechuudha. Wayinni obboleessi ofii akkatti yeroo nama jabeessu garuu yeroo akkatti nama bira dhaabbatu akkam namatti tola. Anamma jaalalee koo wadan jaaladhee waggaa meeqa guyyaa gaafa tokko obboleessa kiyyaadhaan qabadhee attimee hin beeku qixisuu kootti jechuudha. Qixisu malee hangafan qaban si jammar obboleessa ittimee hin beeku. Waan nadha'u natti fakkaata bazaawwi immoo namoota kan nama ajaa'ibu akka hangafaa akka abbaatti waan ilaaluuf jechuudha. Inni akkatti na wajjin dhaabatee haala hunduma keessatti Abrahaam illee na gorsaa ture yeroo ishii waan tokko aartullee bakka koo bu'eetu dhiisi bira darbiif jedhee gorsaa ture. Inni kallattii baay'eedhaan anaafis ishiifis obboleessadha. Buziyyeen illee keessa jirti jechuudha. Buziyyeen jireenya kaleessa akka inni dhiisee qadaadee jireenya haarawaa kana jiraatu jechuudha. Fedhii ishii guddaa gammachuu guddaa qabdi waan ta'eef jechuudha. Haala sanaan ishiin illee jireenya gaarii akkatti jiraattu akkatti waan hundumaan iyyuutti boqottee jiraattuun fedha barbaada jettee martiinis immoo ishiin illee guyyaa kana gahuu keessan guyyaa kana arguu keessaniif guddaa gammadee jira. Hordoftoonnis baga gammaddan jetteetoo jirti jechuudha. Warri kaan immoo kaameraa fuulduratti warri mul'achuu hin barbaanne immoo dubara ta'anii harka isaanii cabacabaa turan jechuudha. Isaan kun immoo hiriyoota garalachuu jechuudha. Hiriyoota garalachuu yoo faranjiin fa'ii yoo dastaan fa'ii gata jiraachuu danda'u dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Sinin ajaa'iba amma kun gumbii warra keenya saxaafii qamadii waan arganitti naqatanii sanyiirraa dhossanii gannaaf lafa kaanima fakkaatti dhufte achi keessa buute jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Kunis immoo jechuudha sagaagaan kokkeessa yaasee kinoo as jira jechuudha. Inni hundumaa caalu baga gammaddan. Baga gammaddan. Ani warra gammade faana nan gammada bakka nan gammada. Ruutaattis akka tolu nan barbaada garuu akka ishiin dasitaatti fedhan hin barbaadu akka ishiin dasitaa buchullaa daa'ima ishee sana ganaa isa guddiftu moo lolii guddiftu si jammar jechuudha.
isa kana dhagayi edda bineensi darbee sareen dutteedhaan edda qalabatiin ta'ee edda jarri waadaa walii galtee edda walitti boochee edda jaalala ishii ibsattee xumurattee booda kachi jedhanii jechuudha. Kun immoo maalidha ree? Bal'isuu kaameeraa. Ani fi ani sin barbaadu bisma geetaawwe sin fedhu sin barbaadu bakka naaf bayrana keessa erga jedhee jechuudha. Maal jala kaatti mee qoyan kan na dhibee na dhiisuu dideruu taanumti kun ijookoo of ta'e jedhaani mee maal of ta'e jedhaani warri bilbila ishii qabda warra afaan Amaariffaa barreessuu dandeessan jechuudha. Amma yoomitti jala kaattee ishii inni eeshimmoo jechuudha. Inni ishii biratti ta'aa jiru kun immoo maal ta'ama isheen naan dhufee isaan biratti warra isaan kana biratti jechuudha. Tasgabbaay iwwaciin bakka iniyyiin ruutaa tasgabbaay. Ho bismaam sammuun iyyuu isaan hin darbuun jedhame ani kan hin jedhu ammame kan yaaddu natti ta'e immoo sammuun isaan hin darbu maani sammuun isaanii iyya waca nagaan hin jiru bakka nagaan hin jiru tasgabbaaniituma ruutaan kun illee dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha. Tasgabboofteetuma viidiyoo illee waraabdu jechuudha. Tasgabboofteetuma illee viidiyoo illee waraabdu bakka iniyyiti maal jetti jechuudha. Maaloo daaniidhumaa fi meerii kana jireenyum kee keessaa neqqilli godhiiti baase buqqisiiti baase dhugaa rabbii. Abeetu geetaawwoo nuti bara shiroo fi bara timaatimii si beennaa yennaammee amma namittiin isheen kun hudduu gangalchitee kinoo akkate. Ennaa bakkaayii isa qabanii hermiyyee fidanii. Haala sanadhaan taagabanyaalle shindeedheenii nawatti herumtaa ennaa jabananii fi qalabateen na argitu ofirra gaggaragaltee achi gaggaragaltee sana booddee kaayii booda qubatti kennitee lafa jilbeeffatu sinni ka'ee walitti aammatanii wal dhudhungatanii intalli boochee baay'ee boochee kana booddee gammachuu keedha maaltu si boochisa hin booyin jedheeni jechuudha. Haala sanadhaanii fataa jedhanii zanaa jedhanii siniin jechuu barbaada kaayee ani kinoo akkatti mucayyoo wanti yaanne dubbudaa kan ta'e fataa jedhee har'a dhabni hin jiru rafuun hin jiru jedhee Abiraam rafuun hin jiru har'a guyyaa durbummaati jedhee too jira jechuudha. Hermeellaanis egaa waan jette qabdii ani tokkoffaa gaafan dhaladhudha inni lammataa immoo gammachuun kiyya har'adha yeroo tokkoffaaf jettee jirtu jechuudha. Sireen qulqulluu isa macaafni jedhu sana yoo ta'e egaa dhuguma gaantalleen taladha garuu baay'ee hoggatte miskeen dhugaa rabbii yoo jaalala hojii keenya dhugaa dubbachuudhaaf ayi jaalala wanta ati dhunguwane maaltu jira si haa nyaatu. Innaa hordoftoota namoonni baay'een immoo gammadaniittu komentii keessan argeetoo jira jechuudha. Buluu barbaadeen ture baazaayi baananzoo viidiyoo hojjetin jechuudha. Amma booda kananii cinqati viidiyoo amma namiti jechuudha. Keessa kun jiru jechuudha. Maaliif yeroo tokko tokko asiis walitti fidama viidiyoo ta'eera taanaan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf illinaan kee abjuun kee hundiyyuu yuutib viidiyoo wanta jedhuuf dhiisee buluu barbaadeen ture garuu. Sini kan maani meesin biraan gadhiin sama isaan dhufan kanaadhaa fi wanni ta'e bicha haala kana ka zaare no zaare no zaare dhayyeli goota waggaatti lama fuudhe leenca kana kaayinaayi. Boruun fanaddaa kaa hordoftoota hin fanaddaa sisu boruu hin dhoosu kaan madaaniin fa'ii jechuudha. Bichaa hermiyyee gammaduu keetti guddaasii gammannee jirra. Miizeen Abeel Mikii isa kanadha. Amaanuun immoo jechuudha maaliin rabbashaan dhugaa dubbachuuf akkatti sirbu akkatti lafa dhiitu bicha Dabnes edda waraabessa darbee bicha sareen dutuuchitu nama gaddisiisa. Yaa Rabbi sin kadhadha yaa Rabbi yaa gooftaa ko
gaa'elli Abiraamii fi Hermeellaa kun hanga dhumaatti akka dhaabbatu ati isaan gargaara. Isa kana hundumaa godhee balleessee Abiraam gaa'ela isaa duraa sirreeffachuu dadhabee iddootti galfachuu dadhabee bakka ciqiciqiiti jedhee walii galtee dadhabanii waa meeqa ta'anii hunduma isaatiif yaa Waaqayyoo garaan kee gaddee jiraatira ta'e dhiifama godhiif. Obboleessa keenya dhaadhoo keenyadha dhiifama godhiif ati garaa dhiifama qabadda. Hin ariifattu akka namaas waan ta'eef. Hin ariifattu viidiyoo bichaa irra jedhee dhiisaaree nan kadhadhaaf. Araarri kee haa baay'atu. Ruuttaafis yaa Waaqayyo tasgabbii laadhu. Ani Ruuttaan gaaf tokko gaafa shulluliyyee hammattee haadha mucaataa fakkaattee ofitti qabattee argeen beeku. Tasgabbii laadhu. Jarittii ishee akka qilleensatti oliif gadi baattee ooftee mucaa sammuu nagaa dhoowwitu kana jalaa buqqisi. Afaan isaanii hundoomiyyuu wal jala dabarsi. Maali wanta akkanaane annaa hordoftoota akkasii simmeetiin ta'e simmeet hawwiin ta'e.